Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarratu bushaati. Biyyi Ingiliz talaallii Faayizer yookaan Baayonteek addunyaarraa yeroo jalqabaaf mirkaneessite. Talaalliin Faayizer bu'aa guddaa argamsiisuu isaatiin NHS yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti talaallii bu'aa guddaa fi miidhaa baay'ee xiqqoo qabu jechuun mirkaneessee jira. Torban kanas uummata bal'aaf ni kennama jedhameera. Talaallii Faayizer doozii miliyoona 100 fudhachuuf mootummaa biyya Ingiliz mallatteessuun ni yaadatama. Aljeeziraatu gabaase. Pirezidaantoonni Ameerikaa duraanii 3 talaallii COVID-19 uummata biratti fudhachuudhaaf jiru jedhame. Talaallii COVID-19 fi yaaliirra jiru baay'ee bu'aa gaarii argamsiisaa akka jiru ni yaadatama. Isaan keessaa kan Faayizer, Moodernaa fi kan biyya Raashiyaa Spoontik V jedhaman uummata bal'aaf kennamuuf akka jiran himameera. Ameerikaan yeroo dhiyootti talaallii uummata bal'aaf akka kennamu murtaa'e akka jiru mirkaneessitee jirti. Talaallii jalqabaa namoonni sodaa akka qabanii fi qorannoo biyya Ameerikaatti hojjetameen namoota 10 keessaa 4 talaalamuu akka hin barbaanne yookaan sodaatan erga beekameen pirezidaantonni Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaa, George W. Bush fi Bill Clinton talaalamuuf fedhii akka qabanii fi yeroo talaalaman TV irratti akka mul'atan miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Kunis ergaa saayintistootaa fi sirna fayyaa biyya keenyaatti ni amanna jedhu akka dabarsu himameera. BBCtu gabaase. Biyya keenyatti yaaliin dhibee kaansarii adda addaaf kennamu babal'achaa jira. Biyya keenyas ta'ee addunyaa irratti dhibeen kaansariiwwan adda addaan dhufu daran dabalaa akka jiru beekamaadha. Haa ta'u malee yaalii dhibee kaansariif godhamu baay'inaa fi ga'umsaan quubsaa ta'ee hin argamu. Keessumaa immoo biyyoota hiyyeeyyii akka Itoophiyaa lafa yaaliin kennanis gahaa hin taanetti yaaliin kun baay'ee rakkisaadha. Dhiyeenyatti garuu ministeerri eegumsa fayyaa biyya keenyaa bakkeewwan yaalii kaansariif ta'an babal'isaa jiraachuu ibsee jira. Kunis hospitaalota Finfinnee keessatti argaman keessaa hospitaala Raas Dastaa fi hospitaala Naqqamteetti yaaliin kun jalqabamuu isaa eerameera. Dabalataanis yaaliin dhibee kaansarii hospitaala Xiquur Ambassaatti kennamaa kan ture yoo ta'e illee meeshaan dullooman kanneen akka balaqqeessituu yookaan cararii dhibamtoota kaansarii yaaluu amma meeshaa haaraan bakka bu'uu isaa ministeerri fayyaa beeksisuun dhibee kaansarii yaaluuf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jechuun erga ibsamee tajaajilli hospitaala Raas Dastaatti kennamu guutummaan guututti kaffaltiirraa bilisa yookiin immoo tola jedhameera. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.